Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Dubbii Waaqayyoo ganama kana hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasuudhaan gargaarsa Waaqayyootiin walii wajjiniin shin ilaalla. Gaaf tokko Phexrosiif Yohannis yeroo kadhata waaree booddeetti innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turani. Kunoo namni dhaloota isaatii jalqabee naaffate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture. Namichi Phexrosii fi Yohannis mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosii fi Yohannis ijaan isa qabanii, Phexros immoo nu ilaali jedhe. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessaa ilaale. Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu, waan an qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi jedhee ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ka'ii maal ta'ii? Yoo amante Waaqayyo waan si qabee keessaa ganama kana kaasee si adeemsisa. Mata duree akkas jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Warra gara Waaqayyoo ilaalani waan haaraa argaa adeemu. Warri gara eenyu ilaalani? Meechoo baay'ee fadha. Warri gara Waaqayyoo ilaalani waan haaraa argaa adeemu. Waan haaraa fudhachaa adeemu. Maqaa Waaqayyoo Waaqa Abbaa mul'ataan anaaf sirratti raawwatu. Eebbifamaa ta'a. Kallattii uumaanii gara iddoo mana amma dubbise kanaati gargaarsa Waaqa Abbaa mul'ataatiin nan dubbadha. Gara garasiitti waa'ee tokkummaa amantootaa, waa'ee jaalala amantootaa, waa'ee hojii walii wajjiniin hojjechuu amantootaa fi walii wajjin ta'anii ka'uu amantootaa dubbata. Dubbiin kun amantoonni Kiristoositti amananii jireenyi isaan qaban jireenya tokkodha. Hojii isaan hojjetan hojii tokkodha. Innis maa inni yoo jettani mana Waaqayyoo ijaaru, mana Waaqayyoo keessa deddeebi'u, karaa Waaqayyoo irra jiraachuu, yaada Waaqayyoo raawwachuudhaan tokkummaadhaan yeroo itti buddeen cabsatanii nyaatanii agarra. Ergaa hojii wal qabsiisee waan dubbadhee darba. Kana dubbachaa kanarraan kan ka'e amantoota akkasii kana gidduutti hojiin Waaqayyoo dhiphachaa, gaddeebi'aa, xinnaachaa, dhokachaa utuu hin taane guddachaa, mul'achaa, ba'aa, dagaagaa yeroo inni itti adeemu agarra. Sababni isaa amantoonni Kiristoositti amananii waamicha isaanii beekuudhaan hojii tokkummaa of keessaa qabu, hojii jaalala of keessaa qabu, hojii kaka'umsa of keessaa qabu. Yeroo itti qabeenya amantootaa lama miti tokkodha. Sababni isaa Kiristoos Yesuusitti waan amananiif, isaaf waan jiraataniif. Kanaaf jireenyi isaanii jireenya lama hin turre. Kanaaf ituma kana dubbatu as deebi'uudhaan 3 lakkoofsa 1 irratti gaaf tokko jedha. Haleluuyaa. Gaaf tokko Phexrosii fi Yohannis gara iddoo waamicha isaanii gara mana qulqullummaatti adeemu turanidha. Akka koof akka keessan irraa kana. Anaaf isin amma Waaqa Abbaa mul'ataa maal naan jedha? Waaqni Abbaa mul'ataa maal natti dubbata? Isaa wajjiniin ani dhimma qaba jechuudhaan saganteeffannee karoora kooti jennee dhimma koo ganama kanaati jennee ganama kana ganameeffannee achi as kaane. Isaanis akkuma kana gara mana qulqullummaatti maal ta'u in adeemu turani. Maal baatanii
mul'ata baatanii maal baatanii ayyaana baatanii maal baatanii dibata baatanii gara eessaatti gara mana qulqullummaa iddoo Waaqayyo argamutti in adeemu turani. Yeroo sana keessatti namichi fayyina argee hin beekne, namni milli isaa lafa ejjetee hin beekne, namni guyyaa tokko of danda'ee iddoo tokko ga'ee hin beekne tokko iddoo namoonni baay'een itti argaman yookaan namoonni baay'een gara mana qulqullummaatti dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf ol seenu turani waan ta'eedhaaf namaan baatameetu gara balbala mana qulqullummaa iddoo sabni Waaqayyoo itti wal ga'an sana dura dhaqee taa'eeti horii kadhata, birrii gaafata, waan ittiin buddeen nyaatu. Sababni isaa hojjechuudhaaf, deemuudhaaf, socho'uudhaaf hin yaada. Garuu fayyee hin beeku, fayyina argee hin beeku, dhuga ba'umsa fayyinaa dhaga'ee hin beeku. Sanarraan kan ka'e namaan baatama. Kottaa namatu baateetu iddoo namoonni itti isa gargaaruu danda'ani karaa walakkaa dhaqanii taa'u. Garuu eessa jira? Waldaa balbala jira. Takkaa dubbadheera. Walumatti qabeen darba. Akkuma keenyaarraa kana dhaloonni baay'een ituu Waaqni abbaa mul'ataa dirree kana irratti hin mul'atin ituu hin ka'in namni hundumtuu gara waldaatti adeema. Garuu dhukkuba baata. Gara waldaa dhaqa. Garuu rakkina baata. Gara waldaa dhaqa. Dhiiga irratti dhukkuba baata. Foon irratti dhukkuba baata. Tiruuf kalee irratti dhukkuba baata. Yeroo kun dubbatamu eessaa akkasi waame yaadataa adeemi. Yeroo yaadattu keessatti ammas dabalee Waaqayyo waan haaraa sitti laata. Waan haaraa fuutee baata. Waan haaraa fuutee baata. Lalaasindi dhukkuba baata. Garuu eessa jira? Waldaa keessa jira. Kalee rakkina hima. Garuu eessa jira? Waldaa keessa jira. Mataa dhukkuba. Garuu eessa jira? Iddoo maarsaa jira. Achii bahee isaan kaani ituu mana isaanii hin dhaqin yookaan waldaadhaa ba'anii ituu mana isaanii hin ga'in gara mana yaalaatti darbu. Sababni isaa dhukkuba baatee taa'ee, dhukkuba baatee deebi'ee gala. Dhukkuba baata shintaa, dhukkuba baata deebi'ee gala. Ganama kana ba'aa baattee kan dhufte Waaqayyo akkasiin jechaa jira. Sirraa fuudheen irraa ejjedha sin jedheera. Lafa keessee galta. Fuudheen galtu. Fuudheen baa. Sirraa fuudhee irra ejjeteera. Ilaalaasin kana. Inni kaanoo waldaadhaa bahee mana galeeti waan qabu manaa fuudhee gara mana yaalaatti tokka. Sababni isaa waldaa dhaqa fayyuu hin dandeenye. Waldaa dhaqa gooboodha ol jechuu hin dandeenye. Waldaa dhaqa naafadha hiixatee jechuu hin dandeenye. Waldaa dhaqa furmaata argachuu hin dandeenye. Kanaaf achi bahee dhaqa gara mana yaalaa dhaqa. Waldaadhaa bahee ogeessa yaalaa sobsiisuu dhaqa. Waldaadhaa bahee liqii mana namaa dhaqa. Waldaadhaa bahee na dhukkube eessa oolte? Waldaadhaan ba'aa jira. Maal taatere? Na dhukkubaa jira. Maal barbaadere? Mee yeroo ammanaatiif birrii xinnoo naa laadhu mana yaalaa dhaqeeni qoricha fuudhee galaadhe. Waan abbaa mul'ataa lafa keessaa dirree gama tulluu gama gaafa cabsee ba'u isa sitti baatee qoricha sirraa dhangalaasirra. Laalis kana kan kee yaadi eessaa si waame eessaa si baase eessa keessaa dhufte ati gaafa Waaqni abbaa mul'ataa utuu gara kee hin dhufin eessattu si beeka. Lammii eessaa si beeka. Qe'ee eessaa si beeka. Mandara eessaa si beeka. Eessa keessatti beekamta? Waaqayyo erga si waamee inni ati bittee dhufte sirraa fuudhameera. Inni ati baattee dhufte sirkaa fuudhameera. Ammas dabalee waan haaraan sirratti ta'a. Waan haaraa argaa deemu. Ni nama sin bukkee jiru ummee. Waaqa abbaa mul'ataa dhaga'i maleedhaani daddabaa. Waan haaraa dhagaa deemta jedhaani. Waan haaraa argaa deemta jedhaani. Waan haaraa harkaan qabattee jiraattaa jedhika. Sirratti ta'eera. Namichi kuni ilaalaa
namoonni hollitanii ofii isaanii iyyuu fayyaniin ba'u waan ta'eef namicha kanaaf waa'ee fayyummaa dhugaa ba'aniif hin beekan. Wadhaa dhaggeeffadhaa sinna. Waaqni abbaa mul'ata kan siite yoomsiitee ganaa siitaa ganaa ta'a. Fayyaniin ba'ani ba'aa baatanii hollitu malee kaaniin ba'u waan ta'eef namicha ta'u kanatti horii malaatu malee isa itti fayyanii dhufan dhugaa ba'aniif hin beekan. Sababni isaa ofiiyyuu maal hin taane waan ta'eef. Isa fayyatu dhugaa maal ta'uu danda'a? Namaa ba'uu danda'a. Kanaaf inni achi keessaa ba'u tokko bira darba, tokko immoo saantimatti darbatee darba. Naafadha. Socho'uu hin danda'u. Naafadha. Milli isaa deemuu hin danda'u. Naafadha. Lafa yaade ga'uu hin danda'u. Naafadha. Taa'ee harka namaa eeggata. Naafadha. Taa'ee dhufaatii namaa eeggata. Heela hati aboorra haba hashuuta. Yaa fiyo eegatii namoorra Waaqayyo ganama kana waan jireenya kee qabe, waan eebba kee qabe, waan nagaa kee qabe, waan kalee kee qabe, waan tiruu kee qabe, waan somba kee qabe gara Waaqa abbaa mul'ataa dhufuu keetiin sirraa harcaa. Sirraa harcaa. Dugda kee gadhiisa. Kalee kee gadhiisa. Coggaarraa kee gadhiisa. Tiruu kee gadhiiseera. Singana. Hallelujah. Kanaafi isa fayyatu fayyina namaaf dhugaa ba'a. Isa hiikametu iddootti hiikame dhugaa ba'a. Isa geddarametu iddootti geddarame dhugaa ba'a. Garuu baay'een isaanii maaliif olillittu? Sifa kadhatamu. Maaliif olillittu? Hin fayyita. Maaliif olillittu? Hin jijjiiramta. Ittiin jechuudhaaf kan arraba isaanii qabe maayini ofiiyyuu hin fayyine, ofiiyyuu hin hiikamne, ofiiyyuu hin geddaramne. Egaa warra leenca Golgootaa warra Waaqayyoon dhaggeeffatan gara Waaqayyootti ba'aa isaanii baatanii gara Waaqayyootti rakkina isaanii baatanii gara Waaqayyootti gaaffii isaanii baatanii warra adeemanii immoo Waaqni abbaa mul'ataa guyyaa qaba. Misiraachoo guyyaa keessaa siif guyyaa yaadatamu ga'eera. Akkuma Waaqayyoon ma dubbate hin dhaalta. Guyyaan gaafa ga'u Phexrosii fi Yohaannisi sagantaa waaree booddeettiti gara mana qulqullummaatti adeemu turani. Ilaalaa sin maal kadhatee bareera? Horii. Maal kadhatee bareera? Birrii. Wanta harka namaa keessaa ba'u achi nama butuu hin danda'u. Manaa nama baase karaa nama dhaaba. Wanta harka namaa keessaa namaa kennamu laga nama ceesisu karaa nama buusee imimmaaniif nama godha. Wanti harka namaa keessaa namaa ba'u iddoo yaadaniin nama hin ga'u. Nooraarraan ga'ee nama gatee nama bira darba. Inni Waaqa abbaa mul'ataa keessaa si ba'u garuu hamma dhumaatti si adeemsisee na adeemsisa. Kennaani Phexrosii fi Yohaannis adeemaniiti gaafa gara waldaatti ol lixuudhaaf. Waa fuutee baataa. Nan argaa Waaqa abbaa mul'ataadhaan. Sanni waa hojjetaa jiru argaan jiraan. Waan akka aara kan fakkaatu. Iddoo kasalli ba'u beektu akka sana qallatee kan deemu tun taane bal'aa kan ta'e lafa uffisee gurrii yookaan qayyoota sadan beektu waan akka kanaa gubaa'ee kana keessa buqqedee ol ba'uun argaa. Maa'inni edee gooftaa gaafannaani ilaamee kun jedhee Waaqayyonnaan isa jireenya isaaniitti maxxanee isa nagaashee eebba ishee qabee bara kanas wajjiniin waggaa lakkoofsisuuf adeemaa jiruudhaan jedha. Maal gochaa jirta reennaani dubbii kootiin gidduu galeen jira irraan addaan baasanaa jira. Aarumadha maareewuma keessaa yaa keessa isaan kaani walakkaa sammuutii utuu nachi ol ba'uun arga. Isaan kaani kalee isaanii keessa ilaa misiraachoo naannoo namoonni 15 naannoo namoota 15 kulaalitii keessaniin kan hin ciimne gajjettanii waa fuutanii kan ol hin jenne naannoo namoonni 15 as gidduu jirtu. Ilaa utuu aarri kun cinaacha kana keessa keessumaa namoota 15 keessa namni 7 cinaacha keessan bitaatiin ciiftanii hin beektanii cinaacha kee bitaatiin nan arga aarri kun ba'ee keessaa ba'a jedhee ba'a jedhee ba'a maali naani gooftaan waan ishee qabe irraan addaan baasaan. Yesuustu gooftaadha. Innaani
Yohaannis gara mana sagdaatti ol deemu turani. Akkuma har'a gooftaan nama isaanuu laate kana gaafa isaan ol deemani namichi kun deemee hin beeku. Socho'ee hin beeku. Namaan deema. Namaan socho'a. Millitti jira garuu deemuu hin danda'u. Ijjitti jira garuu deemuu hin danda'u. Harkitti jira garuu socho'uu hin danda'u. Maaliif? Namni isaa naafadha waan ta'eef. Misiraachoo waaqni abbaa mul'ataa si ilaaleera. Naafummaa baattee kan dhufte ganama kana. Naafummaa qabaattee kan dhufte. Dhukkuba baattee kan dhufte. Irratti dubbadha. Bishaan dibata irratti isumaa waaqayyotu waa godhee darbaa as gidduutti. Waa godhee darba, waa godhee darba, waa godhee darba. Waaqni abbaa mul'ataa isa si misoomse caalaa si misoomsa. Naani naafadha. Phexros Yohaannis akkuma nama warra kaaniiti gara mana qulqullummaatti fuula isaanii qajeelchatanii adeemu turani. Innis akkuma warra kaanii maaloo birriin haalaa todhee maaloo saantiman haalaadhaa maaloo waan harka namaa keessaa ba'uudhaan waaqayyo har'ame waan harka namaa si ilaalchisu miti waan of dandeessite si ilaalchisu sitti laata. Of dandeesse waan deddeebitu of dandeesse waan ittiin jiraattu harka keetti laata malee harka namaa keessaa si baasa Yesuus. Yaasin innaani gara Phexros Yohaannis ilaale. Phexros Yohaannis hojjetoota waaqayyooti. Gara isaanii ilaaleeti gaafa inni gara isaanii ilaalu akka inni kadhachuudhaaf ta'e beektu. Sababni isaa namoonni kan namni karaarra taa'ee gaafa nama kadhatu ija inni ittiin nama laaluu fi fuula inni ittiin nama laalu beektu. Kanaaf fuuluma garraamummaatiin gaafa inni gara isaanii ilaalu akka ittiin jedhani ilaameedhaan eennaani atillee birrii barbaadda. Warri kanaan dura si laateessaanus hin geenye. Atillee qarshii barbaadda. Baay'een si laatanii darbaniiru garuu eessaanus hin geenye. Har'a garuu dubbii sii qabnaa. Har'a garuu sagalee addaa sii qabnaa. Har'a garuu ergaa addaa sii qabnaa. Guyyaan kee ga'eera. Guyyaan sii ga'eera. Warri kaan lixanii ba'anii asii garuu achi taa'ee fayyina isaa eegi. Achi taa'ee fayyina isaa achi taa'ee harkaan. Achi taa'ee fayyina isaa achi taa'ee qaqqabate. Naani akka gootu jedhani naani mi'as nu ilaali jedhe. As gara keenya ilaali. Dhibbataan isa lallabuun hin danda'ama. Ameen. Nama 5 nama 10 ati ofuma kee dhagaafadhu nama 10 kan ta'an yookiin ati booddee irra dhaabadhu nam tokko ammas waaqayyoo maal jedhaa turte mati Of dandeessisee si jiraachisa. Warra gara waaqayyoo ilaalanii maal ta'u waan haaraa Harkaan qabatu. maal ta'aa deemu Harkaan qabachaa deemu. harkaan qabachaa argaa deemu Ameen. waan sitti hima nam tokko dhubaa Eshi qodaa kanuma sii kennaa as teessaati warri waaqayyoo warri gara waaqayyoo ilaalanii maal ta'aa deemu Waan haaraa argaa deemu harkaan waan qabachaa. haaraa Harkaan qabachaa deemu. argaa harkaan qabachaa deemu Ameen. ati hin kadhatta as teessee Ameen. inni kun maalidhaa Kadhata. kadhattuun suufiffatu immoo jedhaan jedhina warri kun eessa dhaqaa jiru warri isin agartan kun hundumtuu iyyuu maal qabu Saantima qabu. saantima qabu fayyina Qabani. hin qaban fayyina arganii Hin beekani. hin beekan nama fayyu arganii Hin beekani. nama waldaa deemu Beeku. isaanu maal ta'aa jiru Deemaa jiru. warri waaqayyoon dhagaan garuu maal ta'aa deemu Waan haaraa argaa deemu. waan haaraa argaa deemu Ameen. saantima laattee fi dabartee mana qulqullummaa galtaa namichi maal eeggata saantima eeggata maal godhaafi jiru Darbina na biran darbina na gargaaraa harka na qabaa. maal ta'aa jira Kadhachaa jira. kan inni birriidha Millan qabu. miilla ittiin deemu Hin qabu. yoo amanteef Ameen. Ameen. waan hin qabne sii kennama ganama kana Warra haba hadiyaa. as taa'ee kadha eegaa jira Birrii eegaa jira. birrii eegaa sababiin isaa Millan qabu. namni ol hundumtuu maal hin qabu waan ta'eef Fayyina qabu. warri kun hundumtuu maal kennu warra maal kennanidha Saantima laata. warra birrii kennan saantima kennanidha inni garuu warri ol hundumtuu saantima kennu malee fayyina laatanii Hin beekani. fayyanii Hin beekani. nama fayyu arganii Hin beekani. yoo amanteef waan lammiin kee nagarra si agarsa gooftaan Yesuus waan qomoon kee nagarra agartaati laga lammiin kee ceetaati buddeen lammii keenya
nyaataati. Wayyammi kee qabadhe qabate. Akka carraa guyyaa sanaa mana qulqullummaa sanaa adeemuudhaafi Phexrosii fi Yohaannisii maal taatuun mana qulqullummaa sana deemaa jiru. Akka carraa guyyaa sanaa achi ooluudhaaf warra fayyan beenne fayyisuudhaaf warra fayyina argeen beenne agarsiisuudhaaf Kiristoos Iyesuusin maqaadhaan warra dhagaan bara Phaawulos bara Phexros bara Maantisiyoo warra jedhan sanaa agarsiisuudhaafi maal taa'aa jiru turanii ol deemaa turanii. lama ta'anii haasaa deemu. Ameen. Lama ta'anii haasaa deemu. Dhimma kee haasaa kan dhufte. Dhimma kee dubbachaa kan dhufte. Ameen. Waaqayyo achis kaaseera. Achis kaaseera. Argamtee argeera Waaqayyo. Argamtee argeera Waaqayyo. Maal ta'aa jira? Sagalee dhagaa. Ameen. Na biran darbinaa na gargaaraa miillan qabu miilli koo sidhamaadha na gargaaraa. Dhaabbatanii maal godhanii? Ni ilaalanii. Ija keessaa Ilaalanii. enda playa tusata shelaya po inda pasa pau sapaya lapo sapau jiwa kayo silala jiwa kayo si argera jiwa kayo si argadra jiwa kayo inni ki argamera innati baraneeraatti boossi argameera. Innati baraneeraatti gaditi argameera. Innati baraneeraatti coomti argameera. Innati baraneeraatti mataa buufti argameera. Ija keessa maal godhan? Dhaabbataniitu warri kennaa kennan bira darbaniiru. Eeplaan laasaya. Ija gooftaa keessa ilaalaa kan jirtu. Harka gooftaa keessa eegaa kan jirtu. Cobatee kan si rakkisu. Cobatee kan sirra taa'e. Cobatee hanga si qabe. Waaqayyo sirraa kaaseera. 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 Namichi waggaa dheeraadhaaf. The name of Jesus. Thank you God. Jesus power. Namni amanu meemes keessa nan amana kan jedhu qofti Waaqayyo waa godhe kan jedhu argeera kan jettan kanaan duras argeera ammas nan arga kanaan dura hin amantu namni amanu mee achumatti iddoo argeetara achumatti iddoo argeetara ariifadhaati iddoo argeetara ariifadhaati wargeettatareetu Waaqayyo keessanaan jedheera haala isaaniitti geeddareeraan jedheera haala isaaniitti geeddareera sikaas Waaqayyo ameen kennaa kee baachaa ulfina Waaqayyo baachaa ayyaana Waaqayyo baachaa hafuura Waaqayyo baachaa inni bara kee gasi qabeera sirraa ka'eera. Ee dhufe ergamoota Waaqayyo dhufe warra maal baatan warra fayyina baatan namni amanu tokko argaa wal qabee Waaqayyo kan kanaan duraa caalaa gara kee filate jedhaani. Waaqayyo kan kanaan duraa caalaa gara kee dhufeera. Maal baatanii warra deemantu dhufe fayyina baatanii Dhufanii. warra deemantu karaa maalirra dhufe karaa isa fayyuu barbaadee nama fayyisu Dhufe. dhabee karaa isa hiikamuu barbaadee nama hiikuu dhabee karaa isa gargaaruu barbaadee nama gargaaruu Dhabe. karaa isaa achi ka'uu barbaadee nama achi kaasuu Waaqayyo karaa kee deemee dhufeera. Kan dhufan maal dhagaan Sagalee.
nagargaara nabran darbina dhaabatanii maal godhanii shin ilaalanii Phexros fi Yohaannis keessa Phexros maal jedhe maal keenya ilaali jedhe ija keenya keessa maal godhi ilaali maal taatee jedhe annaafadha buddeen nyaadhuun barbaada namatas na kaa'a namatu asii na kaasa fayyuun barbaade fayyina dhabeera waggaan dhaladhee kaasee maal hin deemeen beeku iddoo geesse hin beeknen keessaati. Baate danqamtee kaatee danqamtee dorgomtee danqamtee qotuuf danqamtee nagaddee ka'uuf danqamtee barnootaaf kaatee danqamtee waaqayyo daangaa sana cabseera. Sanni maa jiru dhagaanii maal hin ta'ina nabran darbina dhaabataniitu maal ta'anii ilaalanii maal taate miillan qabu nabran as darbina na kaa'u asii na kaasu harka namaan na kaa'a eeshi harka namaatu na kaasa Phexros maal jedhe ija keessa maal godhi nu ilaali nuyi warqees meetiis eeshi isa warri kaan kennan maal hin goonu hin qabnu birrii nyaatamee badu hin qabnu buddeen kan nama betu hin qabnu fayyaa kan nama betu hin qabnu garuu waa qabna maanni isa maqaa namaa geeddaru qabna eeshi maareessu qabna sana nama kaasu qabna isa namarraa kaasu qabna miilla qabna harka qabna har'a maal ta'eera guyyaa teessee saantima funaantu hin ta'in guyyaa teessee harka namaa eegdutu hin ta'in guyyaa teessee harka namaan teessee harka namaan kaatutu hin ta'in har'a guyyaa keessaa guyyaa bara keessaa barri akkuma warra kanaa iddoo teessu kaatee maal goota hin deema harka isaa maal godhe harka isaa qabe maal ta'aa jira qabaa jira inni miilla qabne maal ta'aa jira qabaa jira ol waaqayyo rakkoof rakkisaa keessaa si kaaseera ilaala abbaaw shaaba yeena paasaatiya nam tokko amen saantinis achumat birriinis achumat waa kenname achumat amma namichi maal ta'eera iddoo taa'u maal ta'eera iddoo teessu waaqayyo si kaaseera guuboo rakkinaa jala guuboo dhiphinaa jala guuboo jechootaa jala guuboo cubbuu jala guuboo abaarsaa jala leenci golgootaa si kaaseera olaatu birararababash malte mana qulqullummaa fuuldura namoota malte keessatti olii gadi hundumtuu waan dubbatamu dhiise isa dhamoo isa miti arasa miti inni kaan immoo isadha inni kaan isadha isa miti isa miti isa balbala dura ta'u miti lakkiisa miti lakkiisumara lakkiisa miti lakkiisumara lakkiisa miti lakkiisumara namni amanu jira kan amanu ilaame warra simbeekintu hin ta'in warra si beekantu amen warruma si wajjin dhalate warruma si wajjin guddate warruma qomoo kee beeku lammii kee beeku isaanumaan waaqayyo waa'ee kee wal gaafachiisa toshattuuma sana xonqaayuma sana budaama sana hamtuuma sana sobduuma sana isaantu waa'ee kee buusee baasa inni maal ta'aa jira fiigaayira maal ta'eera waan ta'eef fayyeera fiigee fiigeen beeku waan ta'eef maal ta'aa jira fiigaa jira deemeen beeku waan ta'eef maal ta'aa jira deemaa jira iddoo keessa hin beekne keessa karaa baatee hin beekne baata iddoo dhaabbatee hin beekne dhaabbata lafa keessa hin beekne keessa iddoo gurguddootaaf kaanaan kee godhe gooftaan Yesus amen carraa beektotaaf buufame siif fuudha gooftaan Yesus keenyan
dureeyyataaf kaa'aman siilaata Yesuus. Taa'umsa foon qabeessa walii kaa'an kee godha Yesuus. Wanti hundumtuu achumatti hafe. Ameen. Namni amaname iddoo dhaabatu ilaalte wanti hundumtuu har'aa boodee kan argamtu achumatti hafte ta'ee albada. Wanti hundumtuu har'aa boodee achumatti hafe. Saantima corochaa wale maal hin godhe? Maal fuudhee kee? Fayyina fuudhee kee. Namni amantu duwwaan as qabii gara kootu argite. Ilaamee ati. Ameen. Gabaa fuuteen kaane kaataati. Ameen. Ameessa fuuteen kaane fuutee kaataati. Ameen. Barnoota kaleessa eengada sirakkisaa ture kanaa booddee beekumsaan fuutee kaataati. Dibata haaraa fuutee as baataati. Ilaamee. Waan kaleessa danqaatee sirakkisa fuutee kaataati. Boojitee fuutee kaataati. Achumatti hafe carqiinis, birriis, kadhannaanis, ija namaa ilaaluunis achumatti maal deebi'eetu irraa achumatti si bira hafeera. Kanatti beektuun utuu hin ta'in kanatti hin beeknen. Warri mana qulqullummaa keessaa nama fayyu maal ta'anii beekanii? Arganii hin beekani. Dhaga'anii? Hin beekani. Arganii? Hin beekani. Har'a garuu maal ta'aa jiru? Argaa jiru. Har'aa booddee si argu diinonni keessa. Hallelujaa. Hin argutuutu nama taatu. Ameen. Warri kaleessa arganii garaan ciniini. Warri kaleessa arganii mataan bowwaafate. Warri kaleessa akkamittiin eessaan jedhan sun. Warri kaleessa bishaan dibataa kee maqaa kumaatama moggaas turan sun. Warri kaleessa waldaa keetiin waan hedduu haasaa turan sun. Ilaa har'aa boodas haasaa kan biraatu isaanii banama. Ameen. Waaqayyo pirogiraamii kan biraa qopheesseeraaf. Hallelujah. Dubbii haasaa waan isaan haasaan qophaa'eeraaf. Waa'ee kee haasa'u. Waaqayyo mee. Diina keef sagantaa oduu qopheesseera. Diina keef sagantaa hamaa. Diina keef sagantaa oduu qopheesseera Waaqayyo. Waa'ee uti beektaa. Waa'ee kee haasa'u. Hallelujah. Si bukkee taane waa'ee kee haasa'u. Yeroo itti bira dabartu waa'ee kee haasa'u. Warri Waaqayyoon barbaadan waan haaraa argaa deemu waan ta'eefi. Warri Waaqayyoon barbaadan waan haaraa qabachaa deemu waan ta'eefi.